kaameraa afoot akkana asiira mucaatti jigsoo jechuun dhugaa waaqa kabajaa ofiillee kabajaa mucaallee kabajaa warraallee buusuudha gabbuudha kun. Ani mucattiin daa'ima isiniin jennaan daa'ima miti jettanii abdii kana durarraa akkuma isiniin jedhe ittuma hima biyya keetii yoo fuute sii wayyaa abdii. Beerri magaalaa kanaa siin taatu kaanitiiti mucaa gamaa gama siin gara dhoowwanii raatessanii. Amammoonni xiqqoo lashee argannaan baqeessaan isa balleessinaa akkana ija babaasaa jirani. Akkana ija babaasaa jiran mucaan kun maal isin godhe maaloo haa jiraatu. Akkuma nama kamii hojjetatee nama jiraatu as dhaqa akka saree godhan achi deema akka saree godhan a'uuz billaa min sheexaanir rajiim. Dhugaan baay'ee garaana nyaata inni illee nan dhaga'oo. Salaam aleekum ashamaa harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan kooshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha waan koon maal nuuf qabattee dhufte jechuu maltanii waanneen har'agaa isiniif qabadhee dhufe. Obboleessi keenya abdiin kun hedduullee na aarsallee ana akkuma beektanii itti aarees immoo isarraa garaa kutadhee jalaa hafaallee hin jiru malee hedduu na aarsa dhugaa rabbii dubbatuudhaaf jechuudha. Bakka ani hin jirretti mana kiyyaallee kabajaan goone ofiillee hin kabajne eegammoo fiduunsaallee noole namtitti osoo dhukkeerraa kaasee asumatti ajjeese iyyuu na jechisiisa. Garuummoo innillee karaa tokkommoo itti ilaaluu hin barbaanne osoo isaan akkanatti lamaaniin akka laallibala itti iyyanii abuu namtichatti hobsa horatee kadhiiseef inni mana kiyya kabajaa mana kiyyaaf jechaadha. Garuu kaasoo waan kana nama nuun mari'atee irra wayyaa ture. Maaliif iyyuu mana kanatti waamuu osoo hin taane ishii kun hoteela wayiitti waamanii akka nama jaalala wayii ibsuufitti nashaaqni kun hin dhufneef malee mucaa kana osoo anaan mari'ate waan gaarii malaaf ture mala gaarii jechuudha. Hundaaf iyyuu kun dogoggora isaati. Maaliif iyyuu nama waamtanii tumuu yookiin adabuun nama fuuldura son ta'in iddoo naannoo namni jiru son ta'in naannoorraa waan fagoo wayiitti silaa kana akkuma ishiin goote sana kiniinii ribaatti kennanii ishii adanazzazanii achitti dhukkeerraa kaasuu ture mucattii kana jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf ni hariifataa abdiin xiqqoo hobsallee hin qabu. Wanti inni waan isarra ga'e guutuun egaa hobsallee naman horachiisu garuu immoo wanti tokko egaa isinitti dhufee hobsitanii hobsaan darbuutu irra wayyaadha jechuudha. Waan takka inni hobsa hin horanne na duuba waamee waan tokko irraa baruuf tureeyyuu hin taane innis haa ta'uuti kun guutuunuu darbee jira. Viidiyoo amma eda kana gadhiisan takka irratti xiqqoo ishaan wanti dasnan jenne takka ni jira. Boontuu fi abdii kana maaliifati abbaa sabkee barillee itti ergitee jaarsa wal taatanii mucaa kana nikaa hin goone jechaa turtanii dhugaa dubbatuudhaaf ani akka sabboontuu kana fa'a waan godhu maraaf viidiyoo fayyadamuun nan barbaachisu jechuudha. Kaameeraa fayyadamuun nan barbaachisu. Kaameeraan ala waa hedduu mari'annaa waa hedduu dubbannaa anillee abdiinillee abbaan sabkee barillee waan isaaf malu tokko nuti kaameeraan duuba mariirra jirra jechuudha. Maaliif iyyuu namni kun immoo waan kana aga irra qaqqabee dhugaasaa adda baafatutti bayee kana jechuun ni ulfaata siniin jechuu fedha. Ani abdii fi sabboontuun osoo wal ta'anii hedduu natti tola. Abdii kanaaf magaalaa kana keessaa dubartiin taatu jirti jedhee si yaadu. Maaliif yoo jettanii sabboontuun kun mucayyoo xiqqishuudha sabiyyiidha nama ol guddattu jennee abdataa jirra. Garuu kaashiin har'a kan gochaa ishiin har'a goote kun magartuudhaan daran jedhee fudhadhaan akka kiyyaatti. Maaliif yoo jettanii sababaa kana guutuu keessayyuu kan abdii galchite yoo dhugaa dubbanne sabboontuudha jechuudha. Dhaqiitii toftaa tokkoon ishee harka waa fuudhi jettee kan gaafa duraa sana ramadaana keessa ergite ni yaadattu jedhee abdii qaba. Kun guutuu sababaa isheeti haa ta'u sun hunduu darbeeyyuu. Mee mucaa miskiina kana akka garaa nama nyaatu dhugaa rabbii abdiin kun gowwaadha maalidha jennee haa arrabsinuu malee viidiyoo har'a kanarratti ani hedduu garaa na nyaate na aarsasii garaa na nyaatas gattaa'ii jedheen gaddaabbadhuudhuma na didee dhugaa waaqa abdiini maalumaaf olii gadi asii bahee eessa deeme bara manaadha sabboontuu jechuun narraa fagoo kana bar taa'ii gadi jedheen fayyee alhamdulillah nagaa qaba. Taa'i mana jedhee maaluma hojii achiyyuu deeme kabajaan argatu bakka deemetti beerritti utaalti. Amma gaafa magartuu sanatu mesinuun kunuu agartan akka re'oota itti obobsanii namticha nama anallee mutluqii na dhaabanii kan mana kiyya dhufanii
mana kiyyaafu kabajaa qabna kabajaa isaaniitiif si dhiifneedhu kabajaa soo qabaattanii mana kiyyatti akkasiin gootan ture uumaa miti innuu kabajaa kiyyaaf isin dhiise malee ilma dhiiraati walitti mataa sirrukutee gadi sin hambisuu danda'a ture garuu osoo nan gaafsana jiraadhee dhugaa gaabbiif eegeen duuba deemti uumaa miti anis amma maal jechuu barbaadeeni sabboontuun gochaan ishiin har'a goote gochaa dogoggora guddaadha dhugaa rabbii isinitti hima mee mucayyoon kun ka har'a haadhaa fi abbaa mana haadhaaf abbaatti akkana asiira gaditti jigsite borumoo yoo asiidatti jigsite hoo maaltu beekame waan mucaa kana maaltu kana jedhe ani durumarra dhiifama naaf godha an abdii kanallee akkuma isiniin jedhe kaameraan duuballee ni gorsina nu akka maatiitii wajjin nyaanna wajjin dhugnaa obboleeyyanii nama cinaa dhaabbatedha mucaan kuni jechuudha ni gorsinaan ani dhugaa dhuma isinitti hima beera hedduu as keessaa badii dalagaa jirtu wajjin nuun kunu arrabsamaa jirra dhugaa yoo dubbanne ani akka caaltu sana hoolaa bagara mitiiti inni dubbisa koomantii ni arga dubartoota yeman keessa jiranii jedhee namni hedduun nu waqqasa namoota gadhee takka nullee nu arrabsiisa jechuudha nu ka adabaan teenye ijoollee keenya guddifannu jechuudha egaa gabaabumatti mucattiin mana haadhaaf abbaatti kabajaa hin kennine namticha kana boru yoo fuudhe akkam wal godhu ka jedhu sammuu kiyya keessa na dhufeen dubartiin kamuu kabajaan dhirsarraa eegala kabajaa kabaratan immoo haadhaaf abbaa maatiirraayyuu haatiif abbaan immoo barsiisaniyyuu ka guddifatan daran ijoolleen wallaaltee ijoolleen kabaddu hedduu jira kanaafiyyuu ammaal jechuu barbaada amma abdii kana magaaluma kana keessaayyuu osoo bahee yemanuma kana keessaa bahee viidiyoo yeroo darbe irratti isiniif kaasee jira yoo viidiyoo kee agadhuma namoonni dhaggeeffatan ergaa qaba jedhee yaada biyya kanaa bahee biyya isaa deemee maatii isaatti dabalamee of tasgabbeessee agartanii of tasgabbeessee osoo durba biyya isaa durba sooshaal miidiyaan been durba qaaqan beekni kan waa takka hin beekne miliyeena jira ijoolleen adaba qabaattee haadhaaf abbaa kabajjee jiraattu naannoo keenya ni beektaniiti kabajaa guddoo qabna nuti ijoollee ammaan beeku malee aniin kun akkaataan itti guddadhe haati kiyya na lolte yookiin abbaan kiyya na lolee miti ija isaaniitiin waa fahamaa jechuudha ija isaaniitiin ija isaanii yoo naggaragalchan lola akka taate beekeen bakka kiyya qabadha beekaa kana isiniin akkatti guddattan ni jirtu ta'a ijoolleen akkana guddattan ijoolleen zamana kana hedduu rakkoodha dhugaa keessattuu eega sooshaal miidiyaan kun eegalee ijoolleen nama dhageessu jechuudha egaa ani ammallee filannoon kan abbaati jiruu namaa keessas galuu barbaade miti garuu yaaduma mataa kiyyaa kennatu barbaade abdii kana durarraa akkuma isiniin jedhe ittuma hima biyya keetii yoo fuute sii wayya yaa abdii beerri magaalaa kanaa siin taatu kaanitti yiti mucaa gamaa gama siin gara dhoowwanii raatessanii hammammoonni xiqqoo lashii argannaan baqeessaan isa balleessinaa akkana ija babaasaa jiranii akkana ija babaasaa jiran mucaan kun maal isin godhe maaloo haa jiraatu akkuma nama kamii hojjetatee nama jiraatu as dhaqa akka saree godhan achi deema akka saree godhan a'uuz billaa min sheexaanir rajiim dhugaan baay'ee garaana nyaata innillee nan dhaga'oo osoo waan ani kun jedheen na dhaga'e osoo waan abbaan sabkee bara halkan guutuu akkana hojiirra dadhabee dhufanni guyyaa hojiidha halkan guyyaadha hojiirra dadhabee dhufee yaa abdii gad dhaabbadhu sabboontuun kun yoo sii taates tasgabboomnee ilaallee haala hunda sirreeffannee sii gaafanna akka aadaa oromootti jennee gorsine inniin kunuu jarjarsaan qabu qo'aa xiqqoo of dhaggeeffadhaa mee ofi deebi'aa of jabeessanuun jedhee jennaan jalaa callifne malee nuti sabboontuu akka ni deemee gaafatee fuudhu jibbaa namni qabu tokko hin jiru garuu immoo adeemsa amma ittiin sabboontuun deemaa jirtu kanaan abdiif sabboontuun illee walii ta'an jedhee in fudhadhani maaliifuu abdiin kun daa'ima miti ishiirra nama jabaadha kabajuunii qabdi chaarjiidhaan kan tumamu makaddaadhaan kan tumamu daa'ima kunoo sabkee barii miti bara abdiin nama guddaadha hireesaatu nama gadhee faana oolee ofiillee gadhee ta'ee ofiillee xiqqaate malee nama kabajaa qabu nama guddaadha mucaan xiqqoo kabajuu qabdi mucayyoon kun yeroo baay'ee yoo abdii kana qortus yoo waa jettuunis kaameerumaaf hotti la kaameeraan boodallee wal gaafadhaa wal gorfadhaa jaalalas yoo taate immooyyuu
dirqama abdii kana tumuu sin qabdu gaafatuunillee hin qabdu maaliifuu ganaa sin hiriyaawwanii malee waan yaani abbaa manaa kee miti suma kanaafu atiif magartuun tokkumaa jedhee fudhadhe narra dhugaa dhiifamallee naaf godhaa asirratti hordoftootaaf kabajamtoota kiyya miira keessa galee waan badaa dubbatuu danda'a. Sabboontuu kanarraas nikaa hin qabu ganaa wal fuunaa laata jedhanii wal ilaallatu wal jaalatuudha mitiiree namni wal jaalatu immoo haalaaf amala ofii walirraa baratuu qaba biyaansi. Kaameeraan duuballee wal gorfatuu qaba. Waanuma gootan guutuu kaameeraa afoon maali? Kun hin barbaachisu dhugaa. Kuni maal jedhama doofummaa jedhama duubatti afummaa. Kaameeraa afootti akkana asiira mucaatti jigsuu jechuun dhugaa waaqa kabajaa ofiillee kabajaa mucaallee kabajaa warraallee buusuudha gabbuudha kun. Ani mucattiin daa'ima isiniin jennaan daa'ima miti jettanii haa ta'uuti abdiidha kan taatu akkuma isiniin jedhe dubartii biyyaati. Dubartii jabdu ka isa horatuu dandeessu mucattiin kun gana an jedhe durallee ammas immoo jedha ganaadha mucattiin kun ganaa xiqqishuudha waan beektu xabattee hin quufne haa ta'uuti kauma gana jedhe kanaafuu namni natti aarulleen dhabamu dhiifama naaf godha akkuma isiniin jedhani yaada ofii kiyya ibsatu barbaadeni mee isiniin kunis egaa akkuma nu cinqamnee dararamnee jennu kana fagoo teessanii dararamtanii waan takka kan hin argin viidiyoo kan argitanii gubattanii abdii fi caaltuun nu gubanii maaloo waan konaan jettanii hedduutu jira mush nama muraasa jedhee hin danda'u dhugaa waaqa nama hedduu keessaanuu namni cinqame sagalee meeqanaa kaa'u jira namaayyuu hin deebisu malee isiniin kun mee isinillee yaada keessan kennadha mee kuniif kun akkana haa ta'u jedhaati yaada gaarii naa barreessaa anaaf jechuudha maaliifuu yaadni isin naa barreessitan kun anaan na horata waan dogoggorerraallee na deebisa jechuudha ani bakka dhibbaan dhibba abdiin biyya kanaa bahee biyya galee biyyaa haa fuudhu jedhee murtee kiyya murteessee jira garuu immoo isallee isin hafootti nin gaafatu barbaada. Mushi qobaa kiyya murteessuu hin danda'u akkuma isiniin jedhe kaa jireenya namaa kanarratti yaada kennuu malee la jireenya kanasii ta'a jettanii dhibbaan dhibba murteessuu nama ambaa miti ilmoo keessaniinuu hin dandeessan. Yaada kana kennituuf karaa qajeelaarra akka deemu gorsituun malee yaada kana kuni dirqama fudhatuu qabda jettanii hin gorsitanii jechuudha nama dirqiidha. Kanaafiyyuu isiniin kunillee mee warri abdiin sana'aa kana yeman kana keessaa bahee biyya galee haa fuudhu jettan koomantii naa barreessa. Koomantii haqaa, koomantii obbolummaa rabbii mush gara sabboontus dhaabbattanii mush gara abdiis dhaabbattanii mush gara koos dhaabbattanii dhuguma dhugaa kana jechuudhaani dhibbaan dhibbatti khalaas jala muree himee jira sabboontuun abdiidha hin taatu. Isaaf kataatu nama isa horachuu dandeessu akkuma isiniin jedhe isin hafootti illee filannoo sanaan gaafadhaa fuutisaas maaliinsaas yoo hafeeyyuu biyyuma isaa galee jedhee ani keessa kiyyatti illee ofitti illee hasaasee dubbadhee jira jechuudha. Isiniin kun akkam jettu mee yaa uummata keenya. Mucaan kun akka saree as yoo deeme achi yoo deeme garaa nama nyaata dhugaa. Innaa magartuun immoo wanti magartuu kadhumatedha. Achi deemtee haadha sabboontu miila dhungattee achi deemtee hajjii miila dhungattee as dhuftee maallaqaan nu karatti yaani abduma dabarsaa naaf kenna. Ishiin amma yaadni ishiin deemaa jirtuuf namuma kamiifuu hin galle malee viidiyoon duraa sun hin waraabamne. Viidiyoon qullaan himan jiru akkuma beektan sin hunduu durarraa kaastanii hagammaa ijoolleen hedduun kijiba jettanii jirtanii dhugaa kijibaa amma yaadni mucatti nullee sitti naqqaaneerra yaa wasakitti yaa magartuu yaa jazbaa yaa dullattitti nana amma ishiin yaada ishiiti kun akka dura hin waraabne kana amma waraabdee gabaarra oolfatu heddii kanaafiyyuu abdii ni argadha jettee hin abjootiin kana booda siin jechuu barbaada. Ishiin akka duraa sana ka ishii darbe haaroonfattee abdii kana ganaa waan biraa keessa kiyyoo biraa keessa galchuuf deemaa jirti malee abdiidhaa sarmitee waan harka kennituu miti. Siiriin ishii sin dalaguufi ani yeroo duraallee jechaa ture namni siirii dalaguu namni siiriitti amanuu namni xonqolaa fi digimtii irra deemuu dhumni isaa deebi'ee rabbiin isa aggallaxaa jedhee dubbadhee ture. Kunoo kanani jedhes kanuma hajjiis ta'ee ani rabbi naaf haa dhiisu jedhee gaagad jedhee lafallee dhungate ani sana amanuu innillee mujiriimuma. Wanti hajji kana sannaan ta'u maaliif inni maallaqa yoo arge akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu
ilmoo isaallee ni gurgura, jaartii isaallee ni gurgura, lubbuu isaatu osoo taateef ni gurgura jechuudhaan hajjii kanas baay'ee mararsiifanne, baay'ee sin ajaa'ibsiifanne maaliifuu xiqqaattus baatii lamaafis taatu qoricha hojjechiisee mucattii kanaaf akka ishiin abdiitti taphattu godhee jira. Hunda isaaniifuu rabbiin aqlii haa kennuufi homaa jechuun dandeessanii immoo nama waan badaa dalagu ammallee rabbiin isaa saaxilu qullaa isaa fiigsuu jechuu barbaadanii dhugaa waaqa. Kanaafiyyuu magartuu jazbaa kasifaana jirtus immoo warqii shoomoo maali jetta sun jettee nu iyyitee maalo mataa nu dhukkubsite isin lachuu wal fudhadhaa qilee seenaa wal fakkaatee maal jedhanii wal fakkaattii wal barbaaddii jedhanii gaafa ishiin dhiira namaa hidhattee gaafa ishiin nama namaatti taphattee gaafa ramadaana guddaa sanaan baatii guddaa sana kabajuu dadhabdee mucaa kanaan taphattee hammaamarrallee teessisuu dhoorkiteen sana eessa jirtaayyuu yoo hiriyaas taate yoo firas taate yoo haadhas taate maraattu kee maan hidhateeni jechuun barbaada. Asumaanis warreen egaa abdii jaalattan yaada keessan dhugaa waan gaarii gorsa gaarii barreessaa fi jechuu barbaada. As jalattis egaa kan na komatu yookiin kan na qeequ yookiin kan yaadni kiyya itti hin tolin ni jira ta'a. Yoon balleessina of galchaa isiniin jedha hordoftootaafi kabajamtoota waan kooshaa.